Sin Federaalawaa Oromoo filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa torbaffaa irratti hirmaachuudhaaf qophaa'aa jiraachuu beeksise. KFO'n filannoo biyyaalessaa darbe dhiibamnee keessaa baanee jechuun osoo irratti hin hirmaatiin hafee ture. Amma akkamiin hirmaachuudhaaf murteesse? Habtaamuu Xibabuu barreessaa olaanaa KFO obbo Xuruunaa Gamtaa gaafateera. Qophii taasisaas jirra. Garuu wantumti filannoo sana geggeessisu kan jedhu kan nu yaaddessuun alatti gama keenyaan amma dandeenyu qophii godhaa jirra. Mee sababoonni filannoo kanarratti akka hirmaattaniif sin taasisan maal fa'aadha? Tokkoffaa seera biyyattiiti filannoo marsaa ja'affaa irratti hin hirmanne paartiin tokko immoo marsaa tokko caalaa filannoo irra darbuu hin danda'u seeraan dhorkama. Lammaffaa inni jabaa ta'ee jiru nuyi paartiidha. Filannoon biyya kana keessa yoo jiraatee jedhee dorgomnee aangoo mootummaa qabachuudhaaf aangoo mootummaa sadarkaa kamirratti iyyuu qabachuudhaaf iyyuu paartii taanee of ijaarree wal ijaarree dhugaama dubbachuudhaaf mana waaqaa galuu yookaan jannata galuudhaaf miti mana masaraa mootummaa galuudhaaf yoo mo'annee uummata kana biyya kana hoogganuudhaaf dorgomnee yoo mo'atamne immoo qaama mo'ateeni baga gammaddan jechuudhaaf yoo walqixa moo baanee jennee mootummaa waloo hundeeffannee biyya kana keessatti hooggansa imaammata keenya hayyamuu bara keessatti hirmachuudhaaf qooda fudhachuudhaaf hoogganuudhaaf kutannee kaanee waan jirruuf miseensota keenyas waggootan dheeraa rakkoo baay'ee keessa dabarsaa kan jiraatan jiruuf jireenyi isaanii kan harka burjaaja'ee jiru lubbuun isaanii kan darbe dhiigi isaanii kan dhangala'ee jiruuf jireenyi isaanii kan burjaaja'ee jira. Jarri kun hundumtuu qabsoo keessatti hirmatanii kan jiran aangoo mootummaa qabachuudhaaf waan ta'eef nullee kanuma hundee godhachuudhaan dorgomuudhaaf qophaa'aa jirra. Hayyee mee keessattuu filannoo biyyaalessaa ja'affaa irratti dhiibamnee filannicha keessaa baanee dirreen siyaasaa dorgommiif mijataa ta'ee sin jiru jettanii turtanii wantoonni fooyya'an jiru amma filannoo irratti akka hirmaattan kan sin taasisan. Isa ja'affaa darbarraa wanti fooyya'ee nus ta'ee paartiilee biraa hawwatu hin jiru biyya kana keessa. Hin jiru afaan guunnee dubbachuudhaaf hin danda'a. Garuu waan ija qabatanii taa'an miti. Gurra qabatanii taa'an miti. Dhaggeeffachuu dhiisan miti. Mootummaa abbaa irree karma danda'ameen ofirraa gaggeessuun barbaachisaa waan ta'eef kana keessatti hirmanna malee dhugaama dubbachuudhaaf haalli isaa mijataa nuu ta'ee miti. Waajjiraaleen keenya ammallee hin banamne. 206 keessa amma waajjiraalee 3 duwwaatu jiraani. Miseensota keenya caasaan keenya burjaaja'eera diigameera. Miseensota keenya baay'een hidhamaniiru. Kan achi buuteen isaanii badan illee jiru. Biyya kana keessatti qabsoo karaa nagaa KFO'n gaggeessu jenneetu waan filanneetti deemaa jirruu fi uummata nu gargaaraa nu bira dhaabbataa jira. Fedhiin uummata gaaffiin nu dhiyaasu kuni hundumtuu waan nu jajjabeessu waan ta'eef itti adeemaa jirra. Rakkooleen kun jiraatanii filannoo dimokiraatawaa waan ta'e in taasifama jettanii amantuu jechuun haala waajjiraaleen keessan cufamanitti miseensonni keessan hidhaarra jiran kaan isaanii bakka buuteen isaanii dhabamee jirutti filannoo irratti hirmaachuun keessan bu'aa maal argamsiisa? Filannoon adeemsifamoo dimokiraatawaa ta'a jettanii yaaddu? Filannoo bilisaan gaggeeffamu. Haqa qabeessaan gaggeeffamu. Amantaan irratti gatamu gaggeeffama jenneetu eegaa hin jirru. Hanga mootummaan abbaa irree kun aangoorra jirutti. Garuu tokkoffaa jalqabuullee ta'a itti adeemuu ta'a. Qabsoo kana itti guddisaa, itti cimsaa, itti adeemuudha malee calmadanii galanii ciisanii mana keessa taa'uun barbaachisaa miti. Kanaaf haalli uummata keenya immoo keessa jiru kan teessisu miti. Dhiyeenya kana amantaa uummataa deebisuudhaaf boordiin filannoo illee irra deebiidhaan akka hundaa'u gaafii dhiyeessitanii turtanii ji'oota muraasa duras immoo rakkoon keessattuu naannoo Oromiyaa keessa jiru furmaata akka argatuuf mootummaan ce'umsa waloo Oromiyaa akka hundaa'u ABO wajjin akkasumas marii kutaalee hawaasaa garaagaraa wajjin taasisan irratti kaaftanii turtanii gaafilee kunneen dhiistaniirtu jechuudha. Lakki hin dhiifne gaaffileen baay'een wal bira deemuudhaaf danda'u malee tokko lafa buusanii tokko qabatanii isa adeeman miti. Hundumtuu waan dagatamu miti. Mootummaa ce'umsaa waloo kan hundumtuu keessatti hirmatu yeroo jennu isa xumuraatii fi rakkoo biyya kanaa haala kanaan xumuruu dandeenya jechuudha malee isa dagachuu keenya miti. Namoonni sin jalaa hidhaman akka hiikamaniif waajjiraalee keessan gama banuutiin wanti hojjechaa jirtan mootummaa waliinis ta'uu danda'a boordii filannoo wajjin qophiilee taasisaa jirtan muraasa natti himame. Miseensota keenya deebifnee ijaaruudhaaf harka lafa jalaatiin walitti qabnaa akka wal hubatanii waliin socho'anuu jajjabeessaa jirra. Kan biraa boordiin filannoo biyyaalessaa illee beeka. Baajatallee xiqqaatu malee nuu kenneera. Leenjii geggeessaa jirra. Haala kanaan itti paartii Koongireesii Federaalaa Oromootii fi akkasuma ABO isii ammaa kana gara filannootti deemaatiin jirti jechuudha. Of qopheessaa akka jirtu gabaafamaa jira. Biyya Itoophiyaa kana keessatti dimokiraasii akka isaan baanan kanatti dimokiraasiidhaan filannoonni qophaa'aa isa jiru keessa kan walumaan ilaalu ta'a.
asumaan nu hordofaa isiniin jecha. Yeroo ammaa kana akkasuma paartii KFO keessaa Dr. Mararaa Guddinaa yeroo ammaa kana Ameerikaa deemeetiin waltajjii adda addaa geggeessaatiin jira. Waltajjii inni geggeessaatiin jiru kana keessatti maaliif qopheessaatiin jira, maaliif gaafii akkanaa waan dhiyaataatu jira. Isa kana keessatti Itoophiyaa keessatti biyya gartee dimokiraasiin hin jirre, biyya gartee paartiin tokko gartee gisee paartii tokko mormuu dimokiraasiin hin jirre, biyya gartee wareerama keessa jirtu, biyya seeraan beeyne uummata gartee kana keessatti gartee filannoodhaaf qopheessuun akkamitti mijaa'aa gaafii jedhuuf deebiin deebi'eetiin jira. Karaa lafa jalaatiif akkasuma ABO fi KFO'n waliigaltee irra gaanii jiranii marii tana irratti waliin mari'atanii jiranii maalirra akka gahan walumaan ka daawwannu ta'a kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Paartii KFO fi ABO wallageettee isee ammaa kana marii irra gaaniitiin jiran kana irratti mootummaan maal akka yaaduuf maal akka jee walumaan kaalaallu. Marii kana irratti Dr. Mararaa Guddinaa marii amma Itoophiyaa gartee Itoophiyaa irraa gara Ameerikaa deemee marii godhaatiin jiru kana irratti KFO fi ABO waliigaltee irra geettee mari'atteetiin jirti. Karaa lafa jalaatii waliigaltee jirti. Gara filannootitti ni deemnaa, gara filannootti gartee ni ejjannaa. Mootummaa ce'umsaa gartee ni mirkaneeffannaa. Mootummaa ce'umsaa kana gartee akka gara filannootti deebisnee mootummaa yeroo ammaa kana jiru gartee qarreerra jira. Mootummaa yeroo ammaa kana karama adda addaatiinuu mootummaan kun yeroo ammaa kana dubbii biraa geesseetiin jira. Rakkoo biyyarra geessaatiin jira. Rakkoon inni biyyarra geessaatiin jiru karaa hundaan wallabbii daangaa adda addaatiin biyya adda addaatiin hundaan gartee Itoophiyaa irratti akkasuma uummata keessaa biyya keessaa naannoo Oromiyaati daangaa adda daangaatti sabab-sablammii Itoophiyaa irratti akkasuma bakkuma takkaan kan walii galtee qabu hin jiru waan ta'eef biyya keenya irratti gartee rakkoo biraati uumamaa rakkoo biraa geessu jira waan jiruuf kanaafuu gara dorgommii paartiitti gara dorgommii mootummaa ce'umsaa ijaarrachuu irratti akka deemaatiin jiran dhageeffamaatii jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya Itoophiyaan ammaan tana akkasuma Masrii fi akkasuma Somaalee fi Elteriyaa fi akkasuma sabab-sablammii biyya keessaa akkasuma Suudaan daangaa ilaa daangaatti akkasuma sabab-sablammoota adda addaatiin biyya keessaa wallabdee fi waraansa irra wal geessaniitiin jiran jechuudha. Kana garuu furmaata ta'uudhaaf yeroo ammaa kana mootummaan kun yookaan jijjiiramuudha ka furmaata ta'uu gara mariititti seenuudha. Gara marii walumaan seenanii gara marii irra waltajjii kanarratti yookaan gartee mootummaa ce'umsaa yeroo ammaa kana ijaarrachuun isaa ni kun barbaachisaadha waan ta'eef yoo kun hin taane taate biyyi keenya gara waraanaatti deemaatiin jirti, gara kufaatii hamtuutti deemaatiin jirti. Biyya keenya akkasuma Oromiyaallee qabattee walumaan qilee seenaa waan jirtuuf kana dandamachuudhaaf ABO fi KFO waliigaltee irra gaanii gara mariitii akka seenaatiin jiran dhagaamaatii jira jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya wanni Itoophiyaa keessatti deemaatiin jiru hedduu takka waan bareedduu miti. Wallabbiin Itoophiyaa keessatti deemaatiin jiru hedduu takka nama sodaachisa jechuudha. Mootummaan gara tokkoon illee furmaata gartee yeroo fi dheereffatuufis furmaati inni geessaatiin jiru waan hin jirreef garuma hammeenyaa yookaan garuma gartee kufaatii gara waan deemaa jiruuf mootummaan kun waan dandamataa hin jirreef osoo biyya wallaatii fi akkasuma sabab-sablammii hundaanuu wallabeetiin sababa isaatiin illee wal qabatee waan jiru dubbatamaatiin jira. Akkasuma saba keessaa baay'ees wal qabataa hin jiru, sabni itti garagaleetiin jira, sabab-sablammoonni guutuun itti garagalee waan jiruuf kana kufaatii hamaa fi kufaatii hamaa olaanaa irraa olaanaa waan saaxilaa jiruuf kana gara mariitti seennee mootummaa ce'umsaa akka uumannu jechuudhaan ABO fi KFO'n waliigaltee irra gaanii marii kana Dr. Mararaan Ameerikaa dhaqee marii irra geggeessaatiin jiru kanarratti haasaa jajjabaa fi haasaa gurguddatu deemaatiin ture jechuudha. Kabajamtootaa fi keenya yoo kun hin taamne mootummaan ce'umsaa yoo biyya kanatti hin uumamne jechuu rakkoo takkatu yookaan uummata keenya muudataa yookaan sabab-sablammii Itoophiyaa muudataa jechuudha. Furmaanni uummati Oromoo argatee kasaaraa malee wanni faayidaa inni argate waan hin jirreef gisee ammaa kana keessatti uummanni Oromoo ajjeefamaa saamamaa karaan taaneen haati ulfaa hundi ajjeefamaatiin waan jirtuuf akkasuma biyyi Oromiyaa gartee lafti Oromiyaa dachiin Oromiyaa naannoo adda addaatti saamamaa waan jirtuuf
Kanaafuu kasaaraa malee uummata keenya gartee ka Oromiyaa irra wanni faayidaan isaan argatan waan jiraatu hin jirreef jijjiirama isaan barbaachisaa, jijjiirama mootummaa haaraa dhaabbachuu, mootummaa ce'umsaa dhaabbachuun isaan barbaachisa waan ta'eef kabajamtoota keenyaa kana waliigalteedhaan, wal dhageettiidhaan, mariidhaan mootummaa kana gartee akka mootummaa nagaa, mootummaa ce'umsa biyya kana ceesisuu danda'u akka dhaabbannu jechuu irratti gartee paartiin Oromiyaa gartee ABO fi KFO'n irratti waliigalte paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo akkasuma ABO waraana bilisummaa Oromootii fi akkasuma paartii Koongireesii waliin Ameerikatti wanni taa'amaatiin jiru kana fakkaata kabajamtoota keenyaa. Kun yoo taa'ame ammoo ni dandamatti, Itoophiyaan ni dandamatti, akkasuma uummanni Oromoo yookaan sabni Oromoo hundi ni dandamata jechuudha. Yookaan ammoo gara kufaatii hamtuutti isaan waan saaxiluuf waraanaaf waan saaxilamaniif miidhama hedduu gaagama hedduu keessa waan galaniif kanaafuu mariin kun geggeeffame jechuudha kabajamtoota keenya. Hanga sagantaa biraa qabannee walitti deebinuuf nagaan nu turaa isiniin jenna. Paartiin badhaadhinaa Itoophiyaa jimaata darbe baasee irratti deebii kenne. Ministeerichi paartiin badhaadhinaa yeroodhaa gara yerootti odeeffannoo sobaa fi dhiibbaa qabu tamsaasaa jira jedhee qeeqe. Ammayyuu tana dabalee isinitti hima. Ministeerri beeksisaa Eertiraa Yemaana Gabra Masqal miidiyaa hawaasummaa irratti ergaa dhaamaniin kan isaan Itoophiyaa qeeqan. Obbo Yemaanin qaxanichatti shoora Eertiraan qabdu irratti haleellaa cimaa fi haqa qabeessa hin taane geessisaa jira jedhan. Manni maree paartii badhaadhinaa walgeessaa idilee tibbana gaggeessee booda ibsa baaseen diinonni waraana akka dheeratu hojjetanii jalaa fashalaa'ee tooftaalee garaagaraa fayyadamuun Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi akka babal'atuuf yaalaa jiru jechuun himatee ture. Manni marichaa ibsa kanarratti qaamolee diina jedhe maqaan hin dhoofne. Waraana kaaba Itoophiyaa irratti mootummaa Itoophiyaa cina hiriiruun waraanaa kan ture mootummaan Eertiraa waliigalteen Piriitooriyaa erga mallattaa'ee booda garuu hariiroon mootummaa Itoophiyaa waliin qabu laafeera. Ministeerri muummee Abiy Ahmed ulaa galaanaa argachuun Itoophiyaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuun erga dubbatanii fi kan ilaalchisee tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachuu isaanii hordofe Eertiraan biyyoota faallaa Itoophiyaa dhaabatan kaan waliin tumsa cimsiteetti. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayaas Afeworqii dhiyeenya Itoophiyaan guyyaa guyyaadhaan humna waraanaatiin doorsisaa fi meeshaa waraanaa bitaa jirti jechuun himachuun isaanii ni yaadatama. Gama kaaniin ministeera muummee Abiy Ahmed dhuma waxabajjiirra wayita gaafii bakka bu'oota uummataatiif deebii kennanitti gama Eertiraatiin waraanni akka ka'u oduu hedduun odeeffamaa jiraachuu kaasuudhaan gama keenyaan garuu rasaasni tokkolleen hin dhukaafamu jechuun ejjennoo mootummaa isaanii beeksanii turan.